Fuumana taphsaati digdamii afurantti noosumatti ciisudhuma ta'e hojiin kiyya waan nyaadhu waan dhuguun qaba namni irree na fedhee natti dhufu maal laawwayyaan biyyaa tokko waan hundumtuu inuma darba. Foozi Raahel dhuftee hojirra dhufee sagalee kee dhabnaa nan bar maal taatee leeti nani ta'a ooleetuma bakka akkumatti dhiisisiin jedhe teechummaan na jibbisiisee too ofirraa gadi ciisee maali abshirii guyyaa tokko darbaa dalagaa hin argama dalagaa keenya caalu kana argachuu dandeessaa inshaallah dhuguma wanti guddaan obsa inshaallah rabbi beeka akkam ufeeti ani jira galata rabbii homaa miti oolmaan maal fakkaata oolmaan gaariidha dalagaa waliin galgalumaan galabar ammayyuu maal taatee leetinan akkana sitti seeni bareeda dadhabeen har'a fooduman jedhu ol sagalee dhabnaan dadhabeetumaan ta'a olee asuma keessa olumas seenaa gaduman baakkumatti na jibbisiise warri ollaa keenyaa kun irra ijoolleen mana keessa hin jiran isaanis hojii jiran natti fakkaate dadhabnaan mana mareef waanaa gadi ciisee jedhu dhuftee atirre sirriidha adii rakkoon qabu jirta ofeeti magaalaatti mee hojii naaf hin arganneemi si barbaadan jira homaa rakkatiin amma hojii argattu taanuu siif hin jira wanna rakkattee hundumaa natti cinqee barkan homaa rakkoon qabu maallaqa jechuun boru kan dhufu kan darbu wanni guddaan namnaa jiraatu oolamni jiraatu wanti hundumtuu isirraa yoo irbaata nyaachuu baatte kootu mana kiyya nyaanni hin jira annagaa siifaa ta'u nyaadheera ani umaa waa takka naffeessisu hin barbaaddu hin barbaadu bakka ciisi gaannaan deema mashii fayyaa ta'e miskiin baay'ee nama mararti hiriyoonni tiyya hundumtuu gizee waa harkaa dhabu akkasitti narraa fagaatan guutuun isaaniitu bilbilumarree bilbilaniitu akkam taate maalirra geesse naan hin jedhan ishiin garuu miskiina ilaa ammaatitti amalli ishii an duraanii odoonatti hin jijjiirramin waan fedhu naa gootee anan nyaadhu anan dhugu mana kiyyatti naa fiddee na waliin akkatti cinqii kiyya makaraa kiyya na waliin baatte jiraachuutti jirti maal ta'a oduu namni hundumtuu akka ishii ta'e oduu addunyaa dhumatan namni akka ishii guute maal ta'a yaa rabbi guyyaati hojii naa kennite naa dabarsite akkatti nani miskiina qarqaaru miskiina ishii caaltu tanan ta'ani waayyaa daqiiqaa naa godheeti. Yera ke sofa sun asuman jiran manuma koo keessa jira yaa rabbi du'a inti yeqeebalte du'a yaabjuudhaan narge yaa rabbi maa abjuun jalaa goo yaa rabbi dhugaa taasise yaa rabbi manni akkam bareeda fuulduratti mana akkasiin galuu edaan abjuuti yeetana Raahelitti irree inimatti mana bareedaa tokko argadhe yaa rabbi dhugaa naa godheeti. Riskiidha yaa rabbi. Hello? Waalaikum salaam. Fauziada. Dalagaa. Hello. Sabakitun lakkoofsa kiyyaa ibsini kenna. Raaheli. Fauziyaadhaan. Nan barbaade dalagaa.
meeqaan amma naa kennitan ammoo doolaara 1,000 kuma tole ooman dhufa oom dhufa tole rakkoon qabu siniifan bilbila tole hayyee bakkuma naan jettanitti dhufa yaa rabbi kiyya alhamdulillah hammuma mana abjuudhaan argeessan damooza ji'a tokkootiin akkasitti bibbita maal abbaa kiyyaatiin kaardii guutee too bilbilaaf keessaan qabu akkasittan kisaa waa takkan qabu waan isaanii bilbiluuf hanga har'aatitti anna gargaaree cinqii kiyyaan annaa baate Raahel waan taateefu kanaafuu ishuma bira dhaqeetan kaardii itti naa guuteedheenii uummata sanii bilbilaa jechuudha qaxaroo kiyya dabarsuun qabu hanga har'aatitti shiidhuman na qarqaaree ammarree meseejiin ergaaf bakka hojii jirti moo mana jirti yaa rabbi nama naa waliin akkatti cinqame kana akkam biddira isaa deebisu na godheeti Raaheluma tana biddira ishee akkan deebisu na godhe waan biraati miti meseejiitti ergeen Foozin irra maal taateet meseejii naa ergite maal rakkatti laata akkam mana jiru beekti ila Foozi maaliif bilbilte akkamati nagumaan bulte akkas taanaan immoo kottu maa rakkoon qabu kottu na bira kottu bakka rakkoon qabu yella jedhi mucayyantu maal taasisa lakkoofsanaan kenneefsanii dalagaa argatte laata dhiyeenya kanatti bilbilaaf jedhanii yeroo dalagaa argatte rabbii dhumti naa olitti ishii jiraachise mucayyoo na miskiina namni hundumtuu narraa dheechee naan jettee turte oduu rabbii dhumti dabarsee fi eenyu Raahel Foozi akkam bulte manuma jirtaa hin deemne hojii deemte se'ee waree booda kottu naan jedhan bareeda ka ciisan ture bar nan boqodde tana zimmee ofirraa ciisaa ture anis sagalee waa takkan dhageenye ciiseetuman ture bilbilli tokko naa bilbilameet naa bilbili naan jedhani deebisi bilbilii naan jedhani ganamatti qaxaroo naa qabaniyyuu amma marree ani keessaa kaardiin qabu akka kaardiitti naa guutuufan siin guutumaa rakkoon qabu amma deemuudhaaf yeeti bilbilaa fi deemta bilbilee fi tan dhaqa'ee yaa ta'u bakka siin guutumaa rakkoon qabu maallaqa siin kenna maallaqa barbaadde yaa ta'u siin kenna maallaqa maa rakkoon qabu dhuftee meeqa barbaaddare anumaan kaardiidhaan guuttadhu naa kenna rakkoon qabu bakka tiraanspoortiif siif ta'a waan ta'eef kana qabadhu deemu tole kennas yaadeemu hin turu ani deemi bakka hin turin iti dhaqiiti waa siin jedhan gaafadhuuti naa bilbili achuma taa'iti siifan bilbilaayee tole yaa rabbii micoota nabichaa qarqaariituma namaan ishii qixxeechi anillee gaafa san boqonnaan argadha keessi kiyyallee boqonnaa argata hiriyyaa ishii miskiina san kan naan jedhan jalaanis nan baa akkuma kiyyatti naan qixxaattee deemti gaafa san eenyu seenaa eenyu ana Raahel Foozi nama badee eessaa dhufteerra isuma argatte bilbila jira badee bilbila kiyya bilbilli keetirre telefoonuma xiqqoo sanii na jalaa badee bar akkam na jalaa badee naguma akkami fayyumee baga gammadde amiin baga olumaan gammanne taa'e akkami naguma maashaallah manni keetuma manni kiyya bar mana akkanatti tottolfadhe kinoo nama ajaa'ibaa erga adda fagaannee baatii shammuu ja'a turreera bar maaliin maraatte si baatiidhuma sadii bar baatii sadii baatii sadii ani hin beeku bara dalagaan deemaa nangalaa bakka koobaan ta'e erga na bira baate bakka koobaan ta'e ijoollee dhiiraa sanbichaadha isaanitti sin naqoanii yeroo hin qabu anirree kinoo sa'aatii 24 kinoo hojiin kiyya kanumarraani
kanuma anan hojjedha deemeetuma deebi'uudha kalas waan afeesumatti ما شاء الله لابتوب بيتته باية بريدة لابتوب kun isaanumatu nu bita isaanumatu bakka hojiitti nu bitanii إنسان مسيبته teenya kana asumaan olumatti babarreessu bichaadha hojiin keenya waan biraati miti kinoo laal argite kan waan kan argite laal kinoo kanneen kan makiinaa كان نجدو فوزي أتدرون برتمو أسمت إنسان سيبر سيسن يعني durumaanan barumsa fixee bar duraanan baradhee fixee duraan barattee fittee hin argitu kan miskiinummaan kun barbaamee kanama dhoksa dhugaa jette miskiinummaan baay'ee nama gooti nama ajaa'iba baga gammadde maalumaafuu baga namaa ol taate baay'een gammadee ati namaa ol taate waa nama ofirraa si fageesseessan hundumtu har'a ati haadha konkolaataa yoo taate ati haadha manaa taate maal taatu kana si faana deemu waan ta'eef baga isaanii ol taate ani baay'ee natti tole galatoomi kana hundaan tan nagee rabbi wali siimi tole ka Foozii amma nan deemaanis har'a jenne ka hojiin deemaa har'a boqonnaa kiyya waan ta'eefan bakka dadhabee jira odoo agartee mana qulqulleessee carqii kiyya miicee maal jedheeti nan har'a huccuu kiyya sirreessaa ooleeti nan bakka ishuman gaafadheereeti nan akkuma taa'ee bilbila kee ijoolleen ollaa keetitti galan kun karaa irratti na arganii naa kennaniiti na dhufe waan ta'eef bakka deddeebi'ee si gaafadha. Badin atis ka kooti tole guyyaa biraa gammachuudhaan silaalee situ na barbaadu qabaayyuu bakka maal godheen argita ka hojiin kiyya saati digdamii maara kon qabu dalagaa taanu maara kon qabu anillee nan muddama kanaafuu nan deema hay miskiina riyaati jira nan daganne laa amma ani hojii kana qabannaan man ishee irraafadhee saati 24 asumarra taa'uudha hojiin kiyya kana oduun asiifachi godhuu ishii dagadhe nama dagatamuu qabneen dagadhe boo miskiin anan ani barbaade ishii gaafachuudha koo ishiin barbaadde na gaafatte dhufteetu miskiin maal barbaadinaa bilbilteessuun immoo hin nyaatta. Maal narratti cufatti nama ajaa'iba namni mi'oo darbeef baqa warreen suppermaarkeetta qaban warreen qulfii konkolaataa qaban warreen mana biiraa qaban warreen mana diraaftii qaban malee warreen hoteela qaban malee bakka yoo nama dabarte kan kaleessa namaa wajjin hin xaaresan hin irraafatu jechuudha. Ajaa'ibuma bara kana nama biraatti immoo kun haasaa jirti. Lakkoofsi ishii biizeedha nama ajaa'iba nama biraatti taasaa jirti. Haftamitti haasoftii matiree karicharaa hedgisee ishii rakkatu saffaana deemti. Kiraa manaa kaffaltii fi jabaadho itti dalagaa barbaaddii fi lakkoofsa ishii namatti hirti har'ammaan kaastu nama ajaa'iba. Yaa Rabbii hin darba. Amma keessi koo itti gadde kana hin argatti ishiin isaa adii. Mara kun gahu garagalcha waaqaa qixxaa fuulli lamaa Oromoo namaa miti. Yookiin ishii ol taana yookiin deebitee nuu gadi taati hin beekamu gaa. Nama ajaa'iba karaa Raaheliyyee kan jettu sanniiste kaara bilbila narratti cufaa jirti. Maashaallah. Minuma mana ishii dhaqa. Dhaqeetumaan laalaa mana ishii. Homaa mootii maal akka hojjechaa jirti. Fozia. Akkam jirti? Naguma. Maali sintaane maali badde ollaan kun samoona kana ollaan nama dubbisu sira? Hojiidha ka hojiidhaaf akkamittan nama waliin wal argeetteeti. Yettee? Mee akkamiree mana hin jirtu badde atu ana qofaa miti an badde atirree badde manaas dhabnaanas si bilbila keetirratti akka samoonaatti miti atas babbaduu eegalte maali waa maal argatte sila? Dalagaan na baay'ate warra. Dalagaan jedhu maal feete waan dhugamu maal si fidu juuza waan adda addaa kana maal si fidu waan dhugaa galatoom dhugeen jira amma arba jira anin jedhu beekta samuuna wanni nan si barbaade firree wanni nan si bilbilaan daruuri si barbaade deessitti bilbileef
beektaa nama qacarachuu barbaada hojii kanas nama naqarqaaru shufeerii makiinaa rinaa oofu ganama laal ganamaan ka'ee wuccuun jijjiirradhamoo makiinaan ooyisaani kanaafu nama na dura ka'ee ganamaan makiinaarree ooyisu waan na barbaachisuuf shufeerii rina barbaachisa shufeerii saniif irree raddaati na barbaachisa beektaa akkatti waan mi'a ani bibbiterree suuqarraa waan adda addaa fuudhee makiinaa keessa kaa'u nama akkanaan barbaada dalagduurree mana keessatti waan tammana qulqulleessitu laal tammana kana qulqullina seeraan eegdu laal qulqullina ishii an ofirree sirritti laal ani zin jedhee akkana zirkirkeette tana fedhan nama zimbiloo fedhan nama hin taane fedhu akkasitti maarree akkasitti sitti malaan dubartii bareedduu laal akkatti ani ilmoo iyyeechaa zim jettee waan argite dhuftee asitti hojiin istee nyaata ifedhan yana kana an hojii ishii zim jettee hojjettu fedha tun immoo maallaqa maaf natti bilbilanii maaliin kaas ture maaliif kana goota dhiisi bakka dhiisi raaheli bartu raaheli natti bilbilu maallaquma liqaadhaaf natti bilbilti ani immoo namuma liqaadhuma naan jedhu kana na jibbisiise raahel jetti sira raaheliin beektamti ree ishii miskiintitti jijjiiramtu largine mana ishee akkasumatti jira waan hundumtu amma maarree ani yeroon as keessa dalagaa hojii bareedaa kana dooraala kuma meeqaan seene jennaan achumatti irree hojii anaa barbaadettee zim jettee sagallatti bilbiltee na jibbisiista dhiisisiin jedhe dhageessa asiin tuni jechuudha bootaa irraa kaatee hin dagatte jira eenyuanimoo raaheliin hin beektamte raahel jechuun bar nama lafarraa qabeetin hanga ati dalagaa argatutti nama si duukaa laaffataa ture miti maaliif akkana goota yoo irraa kaaftee hoo dhiisi angasimmaa anu ishii gargaareera bara angasimmaa waan ishiin naa taate anu godheefiitan jira waan ishii barbaachisu wanna ishiin naa taate san ta'eef anasiin immoo of ga'e harka kiyyatu asiin na ga'e harka kiyya jette immootu miskiinummaa ati jettu ani takkaa miskiina ta'een beeku najjibbaani miskiina maqaa miskiinaatu hoggaanatti dhaan kinoo akkatti na hoqqisiisa nama na fakkaatu argiteeti malee ani miskiina anan ta'u dhiisitoon inumaa nama miskiina argeetuun beeku dhiisitoon ani namni mana kiyyatti qaxaramuu laal dureecha anaadhaaf abbaa ofirraa ariyanii maallaqa haadhaaf abbaa akkanatti godhan kan laal qabeenya haadhaaf abbaa kiyyaan barbaannu fi kiyyaafan hojjedhee of jijjiira jedhu kanan mana kiyyatti qaxarama malee miskiinnu mana kiyyatti hin qaxaramu ani anan miskiina ta'u dhiisitoon Ogaa dubbattu laal indogongoriin atu dogongorte afaan arrabni namaatu waa baay'ee si kaffalchiisti laal ati laal abbaa olinaa sooftu beekachaati anna sirritti afaan kee kanaan jechan taane dubbatte taanan laal hin beekta waa baay'ee kaffalta boru akkatti dhiiga si boochisiisa wannan taane dubbate ani anachitti mana caccabduu san keessatti na argite beekta nama na gargaaru laalu fani malee misgiina dila san ta'eetani miti beeki ati immoo jechan taane dubbatin garuu boota irraa dhufte dalaala waan taateefu hojii kee hojjetadhu zim jedhitoon dhageessaa Foosiyaa isiin na kadhattee luku jalatti na kufnaanin dalagaa irra jirtu ta'uuf jijjiirtee mana kanallee akkas jijjiiramtee teettu tana akka ani si naqeen dagatin ammas dalagaa tana keessa utaachisee si baasuu akka danda'u hin dagatin ati wanta akkanaa naasayin dalaala akka siilaal gadi bu'ee hojii akkanaa hojjetu kanarra jechi akkanaa bahee taanaan tanumaa udhabde jechuudha hojuma tanaa udhabde immootu mee dhaqi itti ummatuma saniinu isaan amma hojii kiyyarraan an ka'e laal hundumtuu waa hojii dirjitii sanii harka kiyya keessa jira waan ta'eef hin dandeessu homaatu hin dandeessu hatummaanuu hojii ta'e laal afaanii gara qoonqootitti buustu tana akka hin dhabne naa waliin saafaaxaa jedha itti wanni akkanallee hin jiraatira maaltu namtitti tana wajjin na dubbisee dalagaati ya riskiiti of dhabsise ammaan na dhaqa jarri walaa fahamani maali nana softu kuba imma raatte mosa musin dalagu mudiira keessanitti ajijaa keessan isa guddaa sanitti si himee dalagaa biraa doolaara biraatiin akkasii dabalan yaadaa jira lakki nagaa mana alachi ona barbaachise anummaanuu dabalchiifachuus irrisiisuus dabalchiisuus an danda'u ana galatoome foof eenyu seena ana Foozi akkami naguma iraahin bilbilan kaastu barri irra geessi bilbilaa ture bilbila hojiirran jira kanuma haazin si jalaa jedhee bar hojiidhaafi hojiidhaafi akkami
Nagaa Jirtai. jirra. Foozii akkam dalagaa narra dalagaa oltee dhufte? Nama ajaa'iba. Raaheliyye jettee an kudhannatti bilbiltu suni har'a bilbila siin kaastu afaaninuu natti haasa'uun itti ulfaate. Har'a eegaa warra konkolaataa qabuu fi warra suupparmaarkeetta qabu warra faabirikaa qabu wajjiniin oolti maalaa goo ture. Sirriidha. Uumamati rabbiin guyyaa tokko ol qopheecha. Kanan jedhu Foozii. Waan sanii akkam naa gootaree naa raawwattaaree. Wabii naa taate dheetinanii dalagaa wayiin jijjiiree dheetinanii wabii naa ta'uu dandeessaare. Dhageessaa Raahel. Namni baay'een bilbilee na ciqqaa jira waan ta'eef ani bilbilumaa nama jalaa kaasuu dideetan jira. Nama baay'eedhaafan ta'e namni baay'ee immoo bilbila kiyyarratti bilbilanii na ciqqaati jira. Samoona kana inumaa hojiidhaa hojjechuutti hin jiru sababa kanaan ka'e. Kanaafuu ani sii ta'uu hin danda'u. Ani hiriyaa kaasuman qabaa kaleessaas kanan naman aarsaa waliin kaffallee gizee rakkinaa gizee qabnu gizee rooba keessa deemnu gizee aduu keessa deemnee dadhabnu san suman qaba jechaafan dhufe malee ani immoo namni sin jira garuu nama biraa wajjin hin dhaqeetis namni biraa wabii naa ta'uu danda'a. Ati garuu ijoollee baay'eedhaaf wabii akka taate bilbilas akka ijoollee biraati bakkatti kaastu ijoolleen natti maniiru waan ta'eef kanammoo ani si qoruufanas dhufe malee ani duuba keetti sirriitti ilaalee ture garuu wanti guddaan hiyyummaa kee kan kaleessaa sana keenya kaleessaa akkasitti fuula keessa na laalte maaloo giftitiyya akkana naa godhi Raaheliyye jettee shan bilbiltu san inni raffatiin kanaafu har'aan booda saree mala yaadatu malee ani nama maaliif seete amma har'a na tuffattee keessi kiyya akkatti gadi bu'e kanammoo guyyaa tokko rabbii sababa isaatiin waaqni wala sammuu kee akkanatti hoo gadi cabsu itti kiyyeen erga inni raffatiin kana. Ana dhiisitoon orteen keenyaa hiyyummaan qabu hiyyummaa ittiitu. Kaleessa kan namni si beekusaa sitti maamti. Deemasi. Fooziyaa dhageessa isii qofaa miti ka beeku anuu si beeka miskiinummaa ta'e akka ati turte. Maal keessa maqaa miskiinummaa natti hin dhagin ilaa sitti maal laal atiin tun lubbuun ta'e tun harka kiyya keessa jirti.